Hayyee follow tolchaati guys. Kadir accountii banaati fi accountii isarratti boru akka inni viidiyoo takka hojjetu haa hojjetu jechuu. Osoo hojjetiin dura naafaa bilbilu hayaa. Hayyee rakkoo takka hin qabuma inshallah. Hayyee taate. Dhaga'i. Hayyee. Wanti obbo Abbaaduulaa Gammadaa mana barumsaa isaa irraa danda'ee jira. Istiilaan biyya alaa dhaqee baratutti inni taasisaa wanti jee isarraa dhaga'uu baannullee meebii keessaan jeemoo laata bilbilaan jeemoo namaantu ustee odeessaa waan jedhamuutu miidiyaarra deemaa jira. Wanti kun hanqamta akka dhugaadha. Ana si deebisa maaki. Ni Abbaaduulaa nutti dhufee ture. Dunkaanuma keessatti nutti dhufeeti nu haasofsiise isaa fi biiroo misooma Oromiyaa itti gaafatamaatu wajjin dhufe. Nu laalaniiti turanii egaa dhufanii nu jajjabeessanii sabbarii jaaniin Khaalidiin nu bira ta'anii inshallah carraa gartee bakka sanitti barachuudhaan mijeessinaa waan jedhamu waadaa nu galanii turanii. Waadaa san jechuun waadaa numa jira ammoo waan tokko amma gaafii nutti ta'ee Khalidillee nurraa xiqqishoo gartee hin qeebalintu jira. Waadaa ummaatiyyaatu narra jira ijoollee tanaa wajjin adda bahuu hin danda'u waan jedhamu gartee Khalid haasalaa ture. Isaan akkam biyya alaa ufuu barbaadanii? Isaan amma afaasii barsiisanii sagalirraa hanga dhumaa barsiisanii sanbooda biyya alatti erguu barbaadan. Okay. Ijoolleen namatti dhiise osoo biyya alaa deemellee ijoollee tanaaf waa godhuu hin danda'an beektaa? Ka guddaa yoo deeme namni hundinuu obboleettis ta'ee firas ta'een ilmoos namni biyya dhiiseetuma biyya alaa deemee kutateetuma osoo ulmatti faa ilmoo dhiisee deemu jira beektaa biyya arabaa tana keessa yaa ustaaza keenya. Ulmaa guyyaa 40 faa osoo garaan hin danda'in ilmoo tana akkoottis hiree rabbuma harka jirti jee hadhaa guddisuu idduu qunxuuxaa guddisuu idduu gurra dhaamsee guddisuu jidduu dhiisaniituma biyya namaa tana deemaniituma hojjetaniituma. Itti galanii osoo carraa kanatti fayyadame an akka maakitti bareedaadha jee yaada waan beeknime. Nutilleen kana hawwaatuma turre hedduu itti gammanne carraan kun dhufuudha. Garuu rabbiin haala mijeessu innilleen gaafa tasgabbaa'ee numa fudhata jennee yaadna yoo rabbi jee ijoolleedhaafis. Isaan sadiin bikka takkatti fudhachuu hin danda'amu? Isaan mana bultii addaa seenuun hin danda'amu deddeebi'ee yoo halaalu taate malee isaanillee mariisifne. Asichillee wajji mareennan jechaa turanii numa bira jiran yaadan jechuudha. Harallee ergaan isaanii ijoolleen nutti dhufaa turte nu wajjin ni jiran isaan ammallee nu wajji jiranii. Viidiyoo banachuu hin danda'an fooloo kuma guutanii fi kuma guutaa fi haa banatu. Kuma guutaa fi fooloo guuteessan banata. Hayyee. Kanaaf amma haala gartee tajaajila ijoollota asitti hafanii kana mijeessuu irratti namni ni mijeessina ijoolleen narra namni karaa qeedatti nutti dhufellee ni jijjira. Egaa deeggarsaaf namni hawwatanii qaba jechuudha. Har'a fakkeenyaaf deeggarsa midhaan nyaataa qabatee warri nu dhufan ni jiran warri shaggar jechuudha. Kanaaf haalli fuulduraa amma murteessinee akkana taha jechuudha irratti tasgabbii barbaachisa. Mucaan kun tasgabbaa'ee jechuudha sammuun isaa. Akkaataa adeemsa fuulduraa akkuma isin jettan dubbachuu dhabuun waa hubachuu dhabuun ta'u waan gartee madaalu san madaalee faayidaa isaaf gartee malu san inninis madaalee yoo rabbi jee kana mari'annee murteessinee kabajamoo Abbaaduulaa faanallee mari'annee yoo rabbi jee numa galchina jenneeti yaadadhaa jirra. Jalqaba asumatti nu bira wanni qaban isaan iddoo mana barumsaa qaban Dibora Foundation dhaabbata jedhamu jechuudha. Achitti akka gartee barnoota gannaa kana akka achitti geggeessan isaan sadeenu achitti dabarsan guyyaa kana nu dubbisanii turan barsiisonni isaanii.
kanaaf yoo rabbi jee jechuudha yoonni kun numa mijjata jeeti yaada rabbi haa laafisu gaa irra caalatti gaa amrii rabbumaa gara gaggalchaa rabbi nu haa laafisu jedha. Ammas wanti inni isinidhaamu tokko ustaaz mucaa kana isintu waliin jira imaama bika saniiti rabbi jazaa keessan jannatan isin haa kafalu namni keenya amala nama keenyaa tokkotu jira izuma wanti sun harka dhadhaanii fi izuma oowwituu sanitti malee gizee xiqqishuu ture ni dagatama akka hin dagatamne mucaan kun booda rakkoorra bu'a yookaan amma dagatamuti maaliif ilmoo lameen tan ufiifuu ganaan guddanne mucaan waggaa 14 jechuun xiqqishaa ganaa xiqqaa ifiifuu nama isa guddisuu barbaachisa garuu kanumarratti ilmoo lama jira jechuudha ka guddatan ganaa isa waliin kanaafuu ammuma warra ispoonsari sasseeniif kana isaan bilbiluu hin eegina isin bilbila akkamii waan kun mucaanii namni isin jiru nuti harkaa qabaa waan kana akkam gootanii ja'ati itti bilbilaati qaamaanis bika san dhaqaa maaliif namni keenya wanta gaafa rakkoon itti galte akka abbaan suni gizee hundatti deddeebuu fedhno namni akkasii miti itti dhaqaa itti bilbilaa itti dubbisaa akka miidiyaa gudguddarratti illee bahu miidiyaa gudguddarratti akka bahuuf jechuu dhimma mucaa kanaa dhimma waan xiqqaa miti ja'ati isin akka abbaas taatanii akka haadhas taatanii bira dhaabbachaa jirtan waan ta'eef akkas godhaa yaa ustaaza. Marhaba kana inshallah itti jiralleedha amma dhugaadha akkuma isin jettan isinillee ni garsiifna dhaytanii daawwattan nuun jedhanii egaa gaafa waadaa nu galan san nutti himanii turanii nutilleen amma keessumaa nu dhuftuu fi deeggarsuma deemu jiru haala asii waaqindeessuudhaa kanatti jirra egaa ammoo deeggarsi nuti barbaadnu irra caalatti akkuma dheengaddallee isinitti dhaamee ture bu'uurarraa deeggaruudha wanni nuti barbaadnu jechuudha. Waa'ee manaa maatiin dubbatiin mannillee hin jiru bar manni nu garsiise sun keessa jiraatanii waa'ee manaatillee maatiin dubbatina. Kanallee dubbannee turre nu qofaa miti jechuudha akka kominikeeshinii kutaa magaalattis dubbatanii akkasuma obboleeyyan keenya warri hoggansa kutaa magaalaa keessa shaggar keessa jiran dudubbatanii turanii karaa kabajamoo kantiibaa magaalaa Finfinneedha adda addaa achittillee dubbatanii turanii kominikeeshiniin magaalaa Finfinneetis waan kana ergaa dabarsee jira jechuu oduun nu ga'ee jira egaa ittuma yaadamaa jira akkasuma ammas micoon takka obboleettiin keenya takka sarraa biyya alaa tana karaa Ameerikaadhaas Liiliyaa Sweden irraa videoon hayyee follow godhaanii bahaa video isin follow kuma takka osoo hin godhin video habuumaa ittan rakkoon hin jiru hayyee laaluu barbaaddanii follow godhaan isiniif baasan rakkoon hin jiru hayyee itti fufaa dhiifama ustaaza. Isinis obboleettiin teenya sunis akka manni kun deeggaramu nin godhaa yaada jedhu nu kaaftee jirti egaa hirmaannaa barbaachisu afeerraa barbaachisus godhaadhaa jirti kaleessa viidiyoo waraabnee fi turre viidiyoo san deebi'aa ammallee manallee akka inni fakkaatu agarsiisaa jettee turte akkasuma horeedhaan qabatamee kunilleen itti deemamee jira dhibbatti milkaa'ee jechuu miti gaa ammaan tana ka'umsarra jirra deeggarsa bu'uuraatiif ka'umsarra jirra maaliifif amma waa'ee manaa wanni lafa gahee video kana daamee amma guutee jiran saayii. Enkunni malee waati ko dhibba takkaa fi nan fakkaata. Kasi. Dhibba takkaa fi. Usaati fooloo tolchaa isin hayyee. Akkasitti kanarratti hirmaachuun keenya barbaachisaa egaa deeggarsa bu'uuraa gaafa jennu tokkoffaansaa mana jireenyaa qabaachuudha namni bakka jala ol seenu itti ol galu lammaffaansaa midhaan nyaataati jechuudha namni nyaatu malee jiraachuu hin danda'u egaa nyaachuudhaaf ammoo taa'abuu qaba namni akkasuma abbaan itti taabu bira hin jiru haati sila banadda amma guutee jira banaddaati kaalid isin bira kaa qobaan kaayina amma banadda ummanni kaalid laaluu barbaada guutee maal guutee jira tuqaatuma banadda ayyee Allah didewa sarati jira okay kuno ani si ergeetin